Nagaa turtanii akkam jirtu? Mata dureen irra qabadhee dhiyaadhee waa'ee dafqa foolii badaa qabu kan jedhudha. Dafqa foolii badaa maaltu qaama keenyatti fidaa? Namni tokko tokko maaliif baay'ee dafqaa? Furmaanni immoo maali kan jedhudha. Mee akka armaan gaditti waliin haa ilaallu. Namoota tokko tokko irratti dafqi qaamaa keessattuu kan bobaa jalaa ni baay'ata. Dafqi baay'atu kun immoo qaamni isaanii foolii badaa kan qabaatuuf sababa ta'a jechuudha. Kun immoo ofitti amanamummaa keenya gadi buusuun hariiroo nuti namoota waliin qabnu qaamaan namootatti dhiyaannu irratti rakkoo mataasaa qabatee dhiyaata. Qaamni keenya xannachoota xixiqqoo dafqa maddisiisan yookaan oomishan miliyoona 3 hanga miliyoona 4 kan ta'an gogaa keenya irraa qaba. Xannachoonni dafqa oomishan kun egaa bakka lamatti qoodamu. Isaanis Kiraayingilaandis and Appookkiraayingilaandis jedhamu afaan Ingiliffaan. Inni Kiraayingilaandis yookaan inni tokkoffaa kuni gogaa qaama keenyaa bakka hundumaa irratti argama. Gogaa qaama keenya uffisa hunda irratti kan argamuu fi ho'a qaama keenyaa to'achuuf kan oomishudha. Dafqa haphii akka bishaanii kan maddisiisudha. Kanaaf yeroo ho'i inni qaama keenyaa dabalu dhufa jechuudha. Inni lammaffaa immoo inni Appookkiraayingilaandis jedhamu immoo gogaa naannoo qaccee harmaa, bobaa, naannoo qaama saalaa fi naannoo gurraatti kan argamudha. Xannachi kun harma irratti aannan maddisiisa. Gurra keessatti immoo guurii gurraa maddisiisa. Gogaa akka bobaa bakka akkasii irratti immoo dafqa yabbuu ta'ee kan pirootinii fi keemikaalota adda addaa of keessaa qabu maddisiisa jechuudha. Kan akka foolii godhatu taasisu egaa Appookkiraayingilaandis jechuudha. Gogaa qaama keenyaa kan foolii itti kennu. Inni Kiraayingilaandis jedhamu kun dhangala'aan akka bishaanii inni ba'u kun yeroo qaamni keenya ho'u inni badaa foolii cimaa ta'e hin qabu. Dafqi yabbuun inni Appookkiraayingilaandisdhaan oomishamu kun inni naannoo bobbaa lafaatti argamu kun xannacha akaakuu lammaffaatiin maddisiifamu kan jenne sun pirootinii adda addaa of keessaa qaba waan ta'eef pirootinii inni qabu kun immoo baakteeriyoota gogaa keenya irratti argaman kan gogaa keenya irra jiraatan sababa baakteeriyaa kanaan pirootiiniin dafqa sana keessa jiru gara asiidiitti yookaan gara keemikaala foolii badaa qabuutti jijjiirama. Kanaaf kan dafqa keenyatti foolii badaa kennu dafqa sana qofa osoo hin ta'in pirootinii dafqa sana keessa jiruti baakteeriyaa qaama keenya jiruun gara asiidiitti jijjiirameeti foolii nuu kenna jechuudha. Sababa kanaaf egaa qaamni namaa bobaa foolii badaa qabaata. Dafqi addarra jiru yeroo hedduu foolii hin qabu. Kan bobaa jalaa garuu yeroo hedduu foolii qaba. Sababni isaas kan bobaa jala jiru sun Appookkiraayingilaand waan ta'eef pirootinii hedduu waan qabuuf pirootinii sun immoo gara asiidiitti jijjiirama. Gara keemikaala foolii kennutti jijjiirama jechuudha baakteeriyaadhaan. Namoota foolii badaa qabaataniif qabaachuuf saaxilaman keessaa gurguddoon eenyufaati foolii badaa qabaachuuf saaxilama dafqi isaan jennee ilaalle tokko namoota furdina garmalee guddaa ta'e qaban obees kan ta'an jechuudha. Namoonni akkasii dafqi isaanii foolii godhachuu danda'a. Dafqi keessumaa bobaa jala isaanii jiru. Akkasumas namoota yeroo baay'ee nyaata zayitiin itti baay'ate nyaatan akkasumas immoo namoota hedduminaan foon diimaa nyaachuu baay'isan akkasumas namoota dhukkuba sukkaaraa qaban isaan kana biratti egaa ni baay'ata jechuudha dafqa foolii gaarii hin taane qabaachuun. Mee karaalee foolii qaamaa ittiin hirdhifnu yookaan balleessinu keessaa gurguddoon isaan kam jennee ilaalle qaamni keenya akka foolii gaarii hin taane akka hin godhanneef kan jalqabaa qulqullina dhuunfaa keenyaa eeggachuudha. Dafqi ba'e sun egaa qulqullina hoogganaan nurra hin taa'u jechuudha. Nurra hin taa'u taanaan immoo baakteeriyaan pirootinii dafqa bobaa jala jiru sana gara keemikaalaa gara asiidii foolii qabuutti hin jijjiiru jechuudha. Kanaaf qulqullina dhuunfaa eeggachuun mekaanizimii tokkodha. Garbiraan qaama keenya bishaan ho'aadhaan dhiqachuu. Bishaan ho'aan baakteeriyoota gogaa keenya irratti argamuun akka dafqi foolii godhatu taasisan isaan kana dhabamsiisuuf gargaara yookaan xiqqeessuuf gargaara. Garbiraan yeroo yeroodhaan rifeensa bobaa keenyaa haaddachuu. Kana gochuu dhabuun dafqi keenya akka inni hurkee nurraan baane gochuudhaan akka inni qabatee turu taasisuudhaan baakteeriyaan sun naannoo sana jiru immoo pirootinii dafqa qabatee rifeensatti qabatee ture sana gara wanta foolii qabutti akka jijjiiru taasisa jechuudha. Kanaaf yeroo yeroodhaan rifeensa bobaa jalaa keenya jiru haaddachuun yookaan qulqulleessuun barbaachisaadha jechuudha. Garbiraan saamunaa mana qorichaatti gurguraman kan baakteeriyaa hir'isuuf fayyadan kanneen akka meedikaamii fa'aa kanneen akkasii kanneen antibaakteeriyaal effektii qaban kanneen akkasii fayyadamuudha. Garbiraan erga bobaa keenya qulqulleessinee booda
erga addanneefaa booda yookaan dhiqannee booda shittoo yookaan doodiraantii adda addaa fayyadamuudha. Akkasumas immoo nyaata zayitni itti baay'ate yeroo hedduu fayyadamuu dhaabuudha. Nyaanni zayitni itti baay'ate yeroo hedduu kanaaf nama saaxila waan ta'eef zayitii baay'isuu dhiisuun baay'ee barbaachisaadha. Akkasumas foon diimaas baay'isuun gaarii miti. Akkasumas nyaata kuduraalee fi fuduraalee fayyadamuun pirootiin achi keessa jiru sun akka irratti ta'e akka fooliin kun hin dhufne taasisuuf ni gargaara jechuudha. Waa'ee foolii qaamaa gaarii hin taane ilaalchisee barnoota ni gabaabsee qabadhee jiru kanumadha. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa, turtii gaarii.